Akkana godhe, akkana godhe, akkana godhe, akkana godhe, akkana godhe, akkana godhe. Akkam jirtan nagaya fayyaadhaa akkam bultan. Oromoon amma kan qabdu akka wal gaafannus hin jiru. Diiqaa lamaan waa dubbadhee gabbaa'uudhaaf deema. Diiqaa lama. Dubbii qurxisi jarri naftanyaadhaa Jowaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa hogganoota ABO'dhaa harkatti galfatanii tarkaanfii irra fudhachuudhaaf yeroo dheertuu gaafachaa turanii waan san arra itti milkaa'anii jiran Baqqalaa Garbaadhaa akka harka naftanyaa seenetti lakkaawa. Dubbii maddii deemuun gaarii miti. Harka naftanyaa ajjeesuudhaaf yeroo dheeraaf haala mijjeeffachaa ture seenee jira. Jooris itti aanuudhaaf ta'a, hoggantoonni ABO'dhaa itti aanuudhaaf ta'a, kana sammuu qabadhaa ilmaan Oromoodhaa. Kun maaliif ta'e gaafni tuffatamte Oromoon, gaafni OPDO'n nu laallatte gaafa Hacaaluu ajjeesanii, Hacaaluu akkuma naftanyaan nuun jettu torbaan tokko waccinee manatti galle. Gumaasaan baafanne, warri isa ajjeese jedhame murtiin dhiyaanne, mootummaan ajjeesuun amanne nuu miti warra biraa ajjeesetti warra ajjeese qabneette warri qabdees murtiin dhiyaanne dhiigni Hacaaluudhaa dhiiga saree ta'eeti hafee jechuudha. Dadhabbii keenyaan nuti ummata gumaa baafachuu danda'u ta'uu dhabuu keenyaan dhiigni Hacaaluudhaa dhiiga saree ta'eeti Oromiyaa keessa gannaqamee mucaan leencee goonni Oromoodhaaf qabsaa'e sun hafee jechuudha. Arra naftanyaan wanni gaafachaa turte hoggantoota amma hidhaa jiran kana akka nu ajjeefaman jetteetti guyyaa durarraa gaafachaa turte. Mootummaan naannoo bilisiginnaan naannoo Amaaraa hoggantoonni jaarmee naftanyaadhaa hundinuu waan kana gaafachaa turan. Yes, arra itti milkaa'anii jiran Baqqalaa Garbaadhaa mana haakimaa kan waraanaa bakka hin beekamne sanuu bakka beekamu miti. Nobody knows bakka geessan hin beekamu. Dr. Ilillee biraa fuudhaniiti hidhanii inni mana haakimaa waraanaa dhabu qaba jedhanii kutaniini bakka dhaqe hin beekan. Mana haakimaa waraanaa kam geessanii eessa geessanii eenyutu wal'aanu jira. He might get poisoned. Summiidhaan waraanuun malchiisa. Maaliif? Dadhabee jira, laaffatee jira. Mootummaan amma sababa qabdi beelaan ifajjeesee jedhan. Isaatu beelaan agabuudhaan ifajjeesee jedhanii ragaadha qabanii they can do that. Maaliif harka mootummaa seenee jira. They can do everything. They can do waan barbaadan irraan gahuudha danda'an. Ilmaan Oromoodhaa kana hubadhaa. Reyaalitiin jirtu kana. Jarri naftanyaadhaa waan gaafachaa ture, waan yeroo dheeraadhaaf eegaa ture, arra itti milkaa'ee jira. Hoggantoonni keenya if beelessuudhaan wajjin laaffatanii harka naftanyaadhaa galanii jiran. Kana haala mijjeesseef OPDO'n akka jedhu kun harka naftanyaa galu kana haala mijjeesseef OPDO'n. Baqqalaa Garbaadhaa ammaaf manni haakimaa waraanaa sunuu kamii addan baram kam jiraa. Eessa geessanii eenyu wal'aanu jira. Nama politikaadhaa nama hangan takka jibbaa qabaniif naftanyaan nama hangan takka naftanyaan ajjeesuudhaaf barbaadaadhaa jirtu fuudhanii hoodhaa janii naftanyatti guukinnan achi keessaa lubbuudhaan bahuunsaa shakkiin rabbiin haa eegu garuu hedduu shakkiin. Carraan Jowaar Mohammadiis kanuma ta'uudhaaf deema. Carraan Abdii Raggaasaa faanis gammachuu ayyaanaa faanis kanuma ta'uudhaaf deema. Kuni laafina Oromoo irraa. Oromoo bilisummaadhaa fi gabrummaa hedduu warri iddaan filatu filmaanni keessan. Gabrummaadhaan nu wayyaa mataa gaccabnee jiraannaa lakkii bilisoomnee mataa ol qabannee jiraannaa filmaanni keessan. Wanni asirraa niwsii dubbifnee wal gaddisiifnee imimmaa walirraa hinnee wal boochifnuuf takka illee hin jirtu. Nothing. Dhugaa walitti himna. Oromoon eega du'anii walii boohuu dhabeetti.
eega duunee kaanee walii fiiguu dhabeen sun si gargaarti sin gargaartu sun jijjiirama ni fidde hin fiddu eega nam tokko eega du'ee huye dandamachiisuudhaaf fiiguun hin jiru lubbuudhaan osoo jirtuuti walii falmuun ummanni keenya qeeroo fi qarreen galata hogganoota kana lubbuu isaanii baraaroo barbaadan it is too late hizaabarra osoo numa waywaannu osoo iyyinuu arraan tana Baqqalaa Garbaadhaa harka nafxanyaadhaa bu'ee jira karaan Baqqalaadhaatiis akkuma karaa Hacaaluu san ta'uudhaaf deemaa jechuudha karuma Hacaaluu san qabachuudhaa deema du'ee torbaan tokko ni iyyina torbaan tokko ni winya as gubbaadhaa imimmaa walirraa hayna katti'aan Jawaar Mohammad akkatti fudha eenyutu kan hundeef muude eenyutu fiitaniif muude ummata Oromoodhaatiif tuffachiisees gumaa Hacaaluun baafan dhiigaa Hacaaluudhaan barbaanne oppidiyoon gaasan Oromoo laaluudhaaf tuyxee ilaalte silaa ciccinee gumaa Hacaaluu baafannee jala cabnee wareega barbaachisu kafallee ijoolleen biyya keessaa arra deebi'anii hogganoota kee qaqqabanii hidhanii dirree qeetee gubbattiin salphattu ture kaif salphisee ummata Oromoodhaati it is your choice filmaanni keessan gabrummaadhaaf cabxanii jiraachuu mataa ol qabatanii jiraachuun filmaanni keessan umrii ta'e guutuu ilmaan keetti boo'icha dhaalchiftee boo'isa dabarsuudhaafi boo'insa kana ifirratti oolchuun filmaanni keessan kana booda dubbii qurxii kanaa walii himna malee as gubbaadhaa imimmaa walirraa haquun wal kadhachuun akkasiin hin barbaachisu riyaalitiin jirtu qeetee gubbattu uffatamtee jirta hayyoonni qabdu si keessaa guuramee ajjeefamaadhaa jira ijji teessi bayxee jirti if hin gartan oppidiyoon diina Oromoodhaati oppidiyoon akkuma kadeetti pellefi wajjin teessee hayyoota Oromoodhaa biyyarraa ariyaadhaa hidhaadhaa ajjeesaa turte arraas nafxanyaa wajjin waan kana godhaa jirti takkaa haasa'uu dhiifne hin beekne takkaa durirraa haasawaadhaa jirra durirraa iyyaadhaa jirra jarri kun nafxanyaadhaa jarri kun ergamuudha baree hayyoota Oromoodhaa tokko tokkoon galaafachaadhaa jira yaa Oromoo dammaqi yaa Oromoo if harki jennee yeroo dheeraadhaa haasawaa baane kan ammaas irra deebinee ammaas xiinxallee akkas goonee akkana jennee immaa warra kutaati hin feesisu kana booda angama kiyyaan dhugaa jirtuun isiniin dhugaa jirtu Oromoon akka Oromoo salphachaa jirtan qaanawaa jirtan qaanii keessaan baane keessa kufaa jirtan ilmaan keessan gabrummaa dhaalchisaadhaa jirtan alagaa fitti kufachaa jirtan arra hogganni naannoo Amaaraa tokkollee hidhaan jiru fannoon naannoo Amaaraa takkallee hidhaan jirtu hayyuun Amaaraa tokkollee hidhaan jiru hayyoota Oromoodhaa qofa qeeroo Oromoodhaa qofa ka ajjeefamus ka hidhamus kan fuulatti tufaniis ka Oromoodhaa qofa kun kan ta'aa jiru oppidiyoodhaan qeeroo tee dhaadachuun waa takkallee fiddu teessee feesbuukii gubbaa dhaadachuun mana keessaa zarraafiin takkallee fiddu yooni haatee falmattee qofa furmaanne akka haatanii falmattan isiniimaa turre yeroo dheeraa haasawaadhaa turre yeroo dheeraa bookaa falmadhaa nuti fagoodha jirra biyya keessaa tuffii tana ilmaan keessaniif hin dabarsinaadhaa kaa falmadhaa jennee yeroo dheeraa haasawaadhaa turre arra Baqqalaa Garbaadhaa michiyyoo dubartii Dooktar Ilillee tan gargaarsaaf achi dhayxe intala waraanan ta'in intala ogummaa baratteen ilmaan Oromoodhaa kana niin gargaara jettee achi jirtu arra mana hidhaadhaa jirtii jechuudha kanaa ol mee salphinni mee maaltu hafe Oromoo maaltu hafe intala dubartiidhaa ta ogummaa baratteen ilmaan Oromoodhaa harakkachaadhaa jiru kana bahii takka malee dhayxee guyyarraa niin gargaar jettee if qabde arra
maaliif jara kana gargaartaa maaliif jara kana wal'aantaa nuti jara kana ajjeesuudha barbaanna ati fayyisuudha barbaadda kun hin danda'amu jedhaniiti isii fuudhanii hidhanii Baqqalaa Garbaadhaa fuudhanii kutanii jechuudha. This what happened. Wanni ta'e kana jechuudha. Wanni ta'e kana so kanaa ol maaltu si'eef kanaa ol akka Oromootti maaltu isinii hafe namni salphinni kanaa oli ni jira salphinni kanaa oli xiqqeenyi kanaa oli jira faayidaa takka illee hin qabdu Oromoon faayidaa takka illee hin qabdu faayidaa takka illee gaafa Hacaaluu ajjeesan qeeroon miliyoona 4 magaalaa Finfinnee keessa wal ga'e hundi harka matarra kaateeti akka dubartiidhaa uuu jechaadhaa mana gali oree takka faayidaan qabdan gumaa obboleessa keessan ka isiniif wareegameeti baafachuu dadhabdan santu arra kanaan gad dhufe jechuudha santu arraan tan Baqqalaa Garbaadhaa kan Oromoodhaaf jecha TPLF faraqaa meeqaan tan hiitee cafayxee toorchi goote arraan tan oppidoon fuutee nafxanyatti kennitee jechuudha because of our weakness because of your weakness actually qeeroo fi qarree biyyaa dadhabbii teessanii fi laafina keessaniif arraan tana oppidoon Baqqalaa Garbaadhaa fuutee diina kennite. Sakhabajaa Amaarir katakabatti qe'ee teessan gubbaa dhabdan boo kabajaa Amaarir qe'ee teessan gubbaa qabu isin akkamitti qe'ee teessan gubbaa dhabdan salphinni kanaa olii maaltu jira akkamitti qe'ee teessan gubbatti Amaarir kabajamee isin salphattan kanaa ol maaltu jira mana keessan seenanii jaartii teessanii hojii rafuu malee maaltu hafe osoo isin gartaniiti ilmaan keessan isin jala gudeedan maaltu hafe kanaa ol at the same time ni boochan way akkas taane wayyoo akkas taane siif godhe dhufaa dabraadhaaf mataa qaqqabannee salaatuun dhufaa dabraa goftaa godhattee jala fiiguun يوم افتاتي جرات هزاورا وقدسيس او بيدي مؤامات ديدمي في تربة تيبالي في وجين سيئيتات ورتيتو أران تناس خنسر الدلق او بيدي مؤامات ديدمي تربة ديناو جين سيئيتات ورتيفي أران تنهو قنخيتي يدينت حاجنا اللي وجون ديسن مال تجي جيرم مال أركتمه مي أورغافين أورمون برد إبا في شنتم غافة شاتورته مال تجيبه مين أهما برد بالسجن نادا أورمون أف مال تجي جيرم غافين أورمون هو ريجم تف تم تجيبه لف أورمون تم تجارم أورمون مرجع دران أبدي خمر كتبه لتبع جرا فريتك جرا مرجي أورمون دران نبت كان أما أبي آمدي في بلسكنان ديبسنيف جرا تقول لي نجر مال لالتيتي مالين بدأت أجست أكمل تيس قبسو خلي ما قوتي أرما تيس يوني وري خلي قبسو تقولات ورتج أب إيه غافين تيسي ديبتي هنگ تقول لي سلا غافين تكديبتي بريدا سلا غافين قيرون كوبان تبع وريغمتي غافين تكديبتي بريدا غافي خميس ديبي غافي خميتو سيف ديبي وسو غافي تكسين ديبين قيرو كوبان تبع وريدي روفا دبران هندي سيسوبي يو خاسسو اچسه جل چبطه او بي دي او خلي ديناف ارغمته سمجيسادا بيخا خيجيسادا اكما اران تناخن بردي دمي تربنتي بلسن هايوني رومودا منغدو تقول نف
arra jarumasan deebitee maasii gabbarte siile akkasii kana booda wanni akkasitti walii mandguddoon sin dhugaa jirtu walii himuudhaa gaariidha. Namaan adda wali jira haganumaan jaa yeroon qabu ammaas iddullee haasawuun fedhu yeroo gaarii qabaadhaadha. Ifirra deebi'aatti yaada. Thank you.